waan baay'ee Black Africans jedha warri Ameerikaas Black Africans maaloo Africans bakka hundattuu tuffiin akkasii uummatuma gurraacha kanarraa jechuudha. Achi keessaa immoo uummanni Oromoo gurraachaan tuffatamuu isaati kan nama ajaa'ibu gurraachumaan. እኛ ታሪካችን ከልጅ ልጅ ቢያልፍ ደስ ይለናል። አዎ በየውጭ ሀገሮች ሐውልት እየቆመ ስገዱ ይባል ነበር። አሁን እሱም ይሄን ሐውልት አሰርቶ ኦሮሞችን ስገዱ ሲላቸው እኛ አንሰግድም፣ እግዚአብሔር የሰራልን አምላክ የሰራልን ለሚሊሞ አለ ብለው ነው እንዲህ ያሉት። ሊማሊሞ የሚሉት ተራራ የኦሮሞች ማመኛ ነው። Barachuun of ganuu fi miti beeka waan duubatti hafaadha waan Oromoo hunda afaan Oromoo itti duubatti hafaadha jechaa ture. Akka Oromoo tuffachuun duubatti hafummaa akka Oromoo dubbachuun duubatti hafummaa dhaloota kanatu iddoo isaatti dhaattatee iddoo isaatti deeffachaa jira. Haa qorannu qorannee haa barreessinu haa qorannu haa dubbannu haa barbaannu waan bade haa barbaannu waan bade barbaacha targa. ስማችን በሙሉ እንዲጠፋ አገራችን ስሙ እንዳይጠፋ ካርቦራ፣ በዳኖ፣ ቁንቁራ፣ ቀልቀሻ፣ ሐረንጋማ ይሄ የሚለው ሁሉ እንዲጠፋ ነው። የእንጨቱ የዛፉን ስም ሁሉ አገራችን አሁን ከዛ ልጀምር ሀዳ የሚባል አገር አለ። ሀዳ፣ ኦኩፍቶ፣ አባኩር፣ ጋባቴ፣ ባሶ፣ አጋምቴ፣ ገንደጨፌ፣ ገንዳበራ፣ ገደራ፣ ሀርሌ፣ ቦራን የሁሉ የኦሮሞ ስም ነው አገሩ። ይህን ሀገር ግን በሌላ ስም ተሰይሟል። አሁን አናወራም አንናገር። Uummanni waggaa 2000 ofitti seen jiru uummata Oromoo malee uummata ajaa'ibaati kun uummata ajaa'ibaa uummata sila addunyaa irratti waa'een isaatu jiiniin isaatu akka qorichaatti fuudhamee qoratamuun qabudha. Uummanni bade baay'ee jira rakkoo nama kanaa otoo irra hin gahin uummata baay'ee bade addunyaa irra fakkeenyaaf akka reendi Indiyaa warri jedhan warra Ameerikaa abbaa lafti isaanii amma Ameerikaa taatee hin jiran baay'eedha isaan namoonni rakkoon Oromoo gadi irra ga'ee ta'u badan sabni bade hedduudha addunyaa irratti uummata akka kanaa. ሹ የምትባል ተራራች ኖር ነበርና ይሹ አምባ እያሉ ነው የሚጠሩት ኦሮሞች። ይሹ አምባ አማሮች ኦሮሞች ይሹ አምባ አማሮች ይሻ አባይ አሁን ይሸን የሚጭ ራስ አድርገው አባ አምባን የአባይ ስም አረ wiixata jedhamu malee hiixata kibxata rarraatu kamtu ji'oomata sanbaata dilbata filosoofii Oromooti kun Araboonni kana fudhatan gama Baabiloon irraa dhufee bara lakkaa'uu ni jedhan Baabiloon irraa dhufee asirraa diraayiv godhanii jechuudha asirraa fudhatanii jechuudha lakkoofsi bara waan shakkii hin qabne lakkoofsi bara uummata Oromoo irraa fudhame addunyaatti kana qorattoonni qorannus dubbannus yoo nama beeksifachuu miti nutumtuu haa beeknu nutti haafu annamaa nutumtuu haa beeknu annamaa akka hin taane beeka kana lafa qofa miti sammuusaa sirraa fudhatan uummanni kun ani kaayyoon kiyya dhaloonni kun akka of hin tuffanne ati saba guddaadha ati saba bal'aadha abbaa amantiin addunyaa lafa kanaa maddee akaakilee abbaa keetu maddisiisee nagaa keessanii akkam jirtu fayyaadha hordoftoota Michillee miidiyaa baga nagaa nu eegdanii nagaa walitti dachaaneera baga yoo nageessan isiniin jenna jalqabatti viidiyoo keenya darbe keessatti wantoota dabarsin irratti hordoftanii yaada fi yaadannoo keessan nu kennaa kan turtan sheer gootanii namaan akka qaqqabsiiftanii fi akkasumas abbaa itti taatan yookaan sabiskiraayib kan gootan itti keessanuu sin galateeffanna namoonni keenya baay'inaan warri ala jirtan Awustiraaliyaa, Ameerikaa, Ingilizii akkasumas biyyoota Afrikaa garaagaraa keessaa baay'ee ilaaltanii komentii nu kennitanii galatooma isiniin jenna egaa viidiyoo keenya darbe keessatti waan baay'ee kaafneera keessumattuu maqaa lafaa maqaa namaa maqaa naannoo kaaba oromiyaadha kaaba oromiyaati kana booda kaaba eenyu miti kaaba oromiyaati achirraa hanga galaana diimatii hanga yamanii sochooneera oromummaan kan mul'ate as qofaayyuu miti hanga kaaba afrikaa hanga kaaba giddugaleessa afrikaa keessumattuu misir irratti wanta baay'ee jenne irraa jechuudha egaa maqaan saba jedhu kun saba kan jedhamu eega jecha saba jedhu uumame jechi saba jedhu lafarratti eega uumame ragaan kan jiru waggaa 2008 BC dura
maqaan saba jedhu naannoo Nuubiyaa naannoo Laawor Ijipti jedhanii waaman kanaa fi guutummaa Suudaanii fi Ijipti galaan qabatee naannoo kaaba Itoophiyaa yookaan Eertiraan jedhu kanaan wal qabatee saba kan jedhu akka jiru warri Giriik barreessaniiru jechuudha. Saba kan akkamitti kanii filosoofii jedhaniiti kan filosoofar jedhaniiti kan jechuudha. Kanaaf isaan gaafsan filosoofii har'a isaan itti waamaman kanallee hin qaban. Filosoofiin warra Giriik waggaa 2200 BC irratti kan jalqabe. Egaa walumaa galatti wanna kanarraa waan hubannu uummanni kun uummata kaleessa ture, uummata kaleessa waan seenaa dheeraa qabu ta'uu isaati kan agarsiisu. Kanaaf jecha nuti achirraa kaanee kana keessa naannofnee waan baay'ee dubbachaati turre, waan baay'ee dubbanne irraa viidiyoo maxxansine irraa achi keessatti wanti nuti tuttuqne guutummaatti ragaa isinii dhiyeessine turre. Ittaan sunaan amma maqaan seenaadha jenneera fakkeenya. Maqaan fakkeenya biyya akka maqaa amma Eertiraa jedhamu Giriik irraa akka dhufe. Magaalaa Giriik akka taate warri Giriik akka moggaasan warri Giriik akka magaalaa isaaniitti moggaasan garuu maqaan isaa immoo duraan geeraraa akka ture isinitti himneerra. Akkasuma maqaan amma Tigraay jedhamu kun laga naannoo Mesopotaamiyaa karaa laga Efraaxesii fi laga Tigris warra Arabaa laga Tigris jedhamu jira. Efraaxes ka jedhamu jira. Achirraa dhufe Tigris jedhamu. Isatu gara Tigraay yookaan Tigreetti jijjiirame. Hiika naannoo keenya miti jechuudha. Afaan Tigree illee miti jechuudha. Kuni beekamaadha. Egaa naannoowwan kana keessatti immoo afaan Oromootiin maqaaleen jiran hedduu tarreessineerra jechuudha. Eertiraa keessatti irra deddeebine ibsineerra. Tigraay keessatti irra deddeebisineerra. Fakkeenyaaf Tigraay keessatti warra akka naannuma Maqaleetti kaanee amma fakkeenyaaf Addagiraatirraa gara Adawaatti yoo deemne amma fakkeenyaaf yookaan Shireetti deemne maqaa afaan Oromootiin argannaa jechuudha. Fakkeenyaaf Addagiraatirraa gara Maqaleetti yeroo deemnu Mucucaataa magaalaa Mucucaataa jedhamu jira. Maal jedhaniiru? Muglaataa jedhanii barreessanii. Lafti kun Mucucaataa. Magaalaan kun gaara guddaa jalatti akkasitti hirkattee jirti jechuudha. Mucucaataa jedhanii geeddaraniituma barreessu. Addee guddoom kana dura dubbanneerra. Akkasuma jidduunuma Addagiraatii fi Maqalee gahuudhaaf Harmeetti kan jedhamu. Magaalaa Harmeetti bira dabarra. Keessa baanaa Intichoo jedhanii barreessa. Intichoo lafa magaalaa Intichoo keessa baanaa. Dibdibbee lafa magaalaa Dibdibbee keessa baanaa. Haala kanaan jira jechuudha. Akkasumas karaa baha Tigraayin ummanni naannoo ummanni Iroob jiraatudha. Iddoon kuni lafa diimaa jedhamtu jira jechuudha. Baadimmeen mataan isaa baadimmee isaan jedhan baddaa diimtuudha. Baddaa diimtuurraa baadimmee jedhan. Amma diimaatu jira achi keessa diimaa maaram kan jedhan naannoo Gundoo jedhanii waamu goodaa gundooti kun. Goodaa gundoo naannuma uummata Iroobtutti jiraata iddoo kana goodaa gundoo bakka jedhan. Kanaaf maqaan seenaadha wanni jedhameef addunyaatu jedhanu miti kanatu jira jechuudha. Akkasumas fakkeenyaaf amma Aksuum irraa gara Shireetti yeroo baanu Wuqroo keessa baana inni Waqaraadha. Salaglakaa jedhaniini Salaglakaa magaalaa Salaglakaa jedhan takkaa jira. Isheen kunis magaalaa gaara Jijjigdoo gaara Jijjigu jala jirti. Sosolloqaadha jechaadha. Waan mamii hin qabne Sosolloqaa akkasumas baddaa diimtuu baadimmee isaan kun hundi waan tarreessineetu naannoo karaa naannoo Asiiku gara Wallootti gara Raayyaa keessatti silaa wanti himnu hin jiru jechuudha. Boora'aa, Ciisaa waan akkasiitu jira jechuudha. Kanaafuu asitti gaa maali kaayyoon keenya immoo maaliif maqaa lafaa waamtu maal maqaa lafaa namatti waamaa oola jechuu danda'a namni. Maqaadhaan kaaniit magaalaa Finfinnee nuti jennu kana maqaan kun maqaa kanan turre. Maqaan kun Bararaa jedhama. Oromoon turre abaluurraa fudhate. Jedhee kitaaba barreessee lafa kaayee waan jiruuf namni eega maqaan seenaa ta'e eega maqaan dhugaa namaa kenna ta'e eega maqaan moggaa dhugaa namaa kenna ta'e maqaadhaan kun galaana Meeditiraaniyaatti kaafnee hanga asiittuu seenaa qabna seera qabna sirna irraa qabna jechuudhaaf viidiyoon kun irratti itti gallisaa waan kana ta'us akka beektan sin gaafadha. Egaa haaluma kanaan achi qofaa miti fakkeenyaaf maqaa namaa yoo fudhanne maqaa namas lafa keenyas nama keenyas nurraa fudhatee seenaan keenya dhabame jedheera. Akka viidiyoo keessa kanatti aanutti yoo hordofe namni hordofe arguu danda'a. Fakkeenyaaf namni isaan yeroo maratti naannoo kaabaa kanatti ittiin maqaa kaasan Alulaan jedhaniin Alula Abbaa Nagaa jedhanii waamu. Abbaa Nagaa kan jedhamu farda isaati. Namicha kun farda isaati. Namichi kun maqaan isaa Alaadha. Alaa Qumbiiti. Alaa Qumbii jedhama. Kana barreeffamee jira kun. Alaa Qumbii ta'uunsaa. Indaalaa Qumbiis jedhanii maqaa isaa barreessanii. Alaadha. Maqaan Alaa jedhu maqaa Oromooti.
maqaa nama Oromooti. Qumbiin maqaa nama Oromooti. Bunii faa jedhanii barreessu. Indaalaa bunii jedhanii faa barreessan. Qumbiidha abbaan isaa namni qaaman beeku namni warri raayyaa hin himu maqaa isaa jechuudha. Alaan gosa Oromoo keessaa maqaa ala jedhu warra balbalaituu jalatti maqaan ala jedhu afaan Oromooti. Alaa qumbiiti. Indaalaa qumbii jedhanii alaa qumbiiti. Maqaan isaa inni jalqaba moggaafameef ala jedhama. Alaa qumbiiti. Alaan immoo maqaa Oromooti. Hin jira Oromoo keessa. Fakkeenyaaf ani gosa qaccee kiyya yeroo lakkaawwadhu suluu alaa jedhamee xumurama. Alaa baabboo jedhamee xumurama. Baabboo ayituu jedhee xumurama. Kanaaf maqaan nama kanaallee namni kunillee lafumaa ka'anii fuudhatanii kan ofii godhatanii Oromoon naannoo sana hin jiraanne kotteen iddoo sana hin jennee kaarikulamii barnootaa irratti waggaa bara dargii waggaa 17 eegasii waggaa gara 40 kan akkaatti dhoksaa jiru jecha. Biyya kana immoo tokkotti qabna walitti qabna immoo waggaa odeessa. Isa kun isa achi fagoo haasofna. Kan amma uummanni raayyaa itti jiru, kan amma uummanni Iroob itti jiru, kan amma uummanni Kunaamaa itti jiru. Kunni kunis daba seenaa dhoksuutiif hojjetamu ta'uusaa yeroo darbe seenaa Kunaamaa kaafnetti isinitti himne irraa jechuudha. Uummanni Kunaamaa akka alaabaa faajjii gadaa Oromoo qabu, akka eenyummaa ofii qabu, akka eenyummaa ofiitiif falmachaa jiru waan baay'ee dubbanne irraa jechuudha. Kanaafuu maqaan seenaadha. Eega jennee maqaa lafaa fakkeenyaaf namootuma kakka'an akkuma Alulaa Abbaa Naggaa jedhan kana warra Alii Guddaa jedhan Alii Gaangul inni immoo Gondor keessa Alii Gaangul Kolaasee jedhanii waamu. Alii Gondol Kolaaseeti. Alii Gondol Kolaasee Wasarbii jedhamee barreeffamee jira jechuudha. Isaan amma Gaanguli waan jedhaniif Oromoon achi hin turre. Oromoon seenaa lafa sanarra hin turre jedha. Nuti amma seenaa qabnaadha malee Alii Gaangulis haa ta'u, Alulaas haa ta'u, Yooditis haa taatu eenyunuyyuu ragaa Oromooti jechuudhaaf malee waan akkasii jarri kun bakka nu bu'aniiti waan godhan yookaan nu gusa ta'an jechaatti hin jiru. Kanas beekuu qaba namni keessatti jechuudha. Nuti seenaan keenya ragaa lafa jiru jira. Seenaa lafaa qabna. Waan mul'atu jira, waan dubbatu jira, waan ifu jira jenneeti malee Alulaan anabbaa fe'ee yoo ta'e dantaa keeyyaa miti jechuudha. Alulaan Oromoo inni jiraatee falmamne gaa. Warri otoo jiranuu dhoksanis jiran warri otoo har'a jiran lubbuun jiranuu Oromummaa isaanii dhoksan naannoo sanatti jechuudha. Beekamaa kan ta'an jechuudha. Jedhanoonni guguddoon naannoo sana har'a maqaan isaanii ilmaan raayyaati. Waan tuffatamaniif yoo akkas of hin jedhan waan tuffatamaniif saayikooloojii isaaniitiin du'anii Oromummaa isaanii dhoksanii hin jiraatan baay'eedha. Gurguddaa warra jeneraalota gurguddaa addunyaa nuu beektu jechuudha. Oromoodha ilmaan raayyaati. Kanaaf garuu isaanumatu raayyaa naabadu jedhee waggaa 30 akka ijoolleen raayyaa afaan ishiitiin hin baranne akka ijoolleen uummanni raayyaa afaan isaatti fayyadamne akka aadaa isaatti fayyadamne tuffii kun akkuma viidiyoo yeroo bara 2012 jaarsi warra Allamaaxaa dubbatu suni waan garaa nama nyaatu jecha. ስማችን አህያ ነው የተባለው ይህ ድረስ ነው የኖረው እና ይህን በጣም ከባድ ነው። እናንተ ከመጣችሁልን በጣም ደስ ይለናል። አገራችንን ስሙ እንዲቀየርልን ያን በስሙ የሚጠራ በስሙ መጠራት አለበት። ያሁን የመጣውን ስም ደግሞ እንዲሰረዝልን አገራችንን በእጃችን እንዲሆንልን እንፈልጋለን። ከናፉ ከነ ሁንዳ አከሚቲን በከ ዳበታት ደብምና አከሚቲን ኢዶሳት ደብምና ካን ጀዱጋ ኡማኒ ከኛ ትያዱ ቀባ እትያዱ ቀባ ጉባ ካራቲ ካሴ ጉባ ካባ አፍሪካ ጀንዱ ካብኔ tokko lafatti ragaatu jira jechuudha. Uummanni kun dhuura Afrikaa ta'u, uummanni kun seenaa Afrikaatiif abbaa ta'u karaa baay'eedhaan ibsuun hin danda'ama. Karaa baay'eedhaan ilaaluun hin danda'ama jechuudha. Araboonni kaabarraa balleessanii kaaba Aljeeriyaa, Naayijeeriyaa, Aljeersi, Tuniiziyaa, Morookoo hanga Maalii ga'utti hanga dhufee Maalii ga'utti uummanni jiru har'a. Achi keessatti uummanni gurraacha hafe akkuma Oromoo kanatti rakkachaa jira jechuudha. Eenyummaan isaa tuffiidha. Achitti amma fakkeenyaaf Araboonni tuffatanii jira. Maagreeb jedhaniini maqaa tuffiiti. Maqaan Maagriib jedhamu kun isaan akka Misraaq akka Mi'iraab jechuu barbaadu. Maagriib jechuun afaan tuffiiti. Waan baay'ee Black Africans jedha warri Ameerikaas. Black Africans maaloo Afrikaans. Bakka hundattuu tuffiin akkasii uummatuma gurraacha kanarraa jira jechuudha. Achi keessaa immoo uummanni Oromoo gurraachaan tuffatamuu isaati kan nama ajaa'ibu. Gurraachumaan namumaan gurraacha jedhuun jechaadha. Keessa isaa beekaa abbaan maaliif akkatti
maqaanumaaf nuti gurraacha jedhu malee yeroo achi garagara waan isaan jedhan hin beekna. Bara waggaa 17 guutuu warra Eertiraa nuti araba jedhaniiti falmaa kan turan. Nuti araba Itoophiyaan nu ilaallattu abashaa miti nuti araba jechaa turanii. Kanaafuu bifa kanaan wal qabsiisaniiti hacuuccaan kunis dabni kunis seenaa irratti kan hojjetamu. Kanaafuu uummanni keenya egaa qorannoo fi qo'annoodhaan waan baay'ee sirreessuun waan danda'amuuf qorachuu qabna. Qorannoo gaggeessuu qabna. Kana ragaa kana addunyaatti ibsuu qabna. Ofiifis sammuu keenya sirreessuu qabna. Biyya kana tokko goona jedhanii hoggaa kaan ulee fudhatanii ka'u malee seenaa nama barsiisuu dhaloota seenaa barsiisuu sanoota dheeratti fiduun hin jiru. Ulee fudhatee ka'a. Uleedhaan abbaa biyya kanaa si godha si dabaddabee si ajjeesee si cabsee si fannisee si rarraasee abbaa biyya kanaa si godha jechuudha. Maaliif biyya kana ta'uudhaaf barumsatu nama barbaachisa. Seenaa ofii beekuu jaalachuudhaaf seenaa ofii beekuun nama barbaachisa. Garuu saba kanaan mudate immoo kanaa miti jechuudha. Biyya isaa irratti dhufanii lafa isaa irratti dhufanii qe'ee isaa irratti dhufanii aadaan isaa akka badu seenaan isaa akka badu waan inni darbiin dhaloota irraa walitti dabarfatee fide akka dhabu godhanii jechuudha. Kana keessaa waan yeroo darbe isinii kaafnerra wantoota baay'ee namoonni dhufanii seenaa sana akka jijjiiramu godhanis maqaa isaanii isinii tarreessineerra. Warra Giriik ergate warra Sooriyaan ergate kan akka Atsee Aragaawii, Abuna Alayfii, Abuna Gariimaa, Abuna Phaanxeeloo, Abuna Guubaa jedhanii isaan kun warra alagaadha uummata kanaa. Uummata kanaaf alagaadha. Aadaa isaaniitti bulaa jira amma naannoon sun. Aadaa Roomaa, aadaa Giriik, aadaa warra Sooriyaa sana yoo fudhattan maleedha amma rakkoon Oromootti ta'e bara. Inni immoo maaliif dide? Inni kana hunda dura waan jiruuf dide jechuudha. Inni kana hunda Araboota dura seenaa barreeffateera. Araboota dura amantii qabateera. Araboota dura filosoofii mataa isaatii qaba. Filosoofii qaba Oromoon. Filosoofii Oromootiin bulaa har'ayyuu addunyaan fakkeenyaaf lakkoofsa baraa yoo fudhanne lakkoofsi Girigooriyaan Julius Qeesar yookaan immoo warra Arabaas as deebanii bara katabii jalqabanitti fayyadaman kun diribeeshinii hanqa'ee dhaa Oromoo irraa kana gara fuulduraatti bal'inaan haasa'uu dandeenya. Dhaa Oromoo irraa dhufe kun. Egaa kanaaf uummanni keenya jabaatee seenaa isaa bakka turetti deebisuu qaba jechuudha. Bakka seenaa guddaa seenaa addunyaadhaa ta'u kana bakka isaatti deebisuu qabna jechuudha. Kana hin ta'u taanaan akka amma qabatamee jirutti immoo uummanni kun seenaa isaa isa guddaatti deebisuu ofiifuu bubbuluudhaaf waan baay'ee nama gaddisiisu keessa jirra. Kanas immoo waan furuu danda'u namuma ta'uu qaba. Hayyuu ta'uu qaba. Hayyoota ta'uu qaba. Hayyummaadhaanis furamuu qaba kun. Malaan furamuu qaba wanti kun jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo hangafa Afrikaati. Hangafa dhala namaati. Dhalli namaa maddisaa Afrikaadha. Afrikaa keessaa immoo hangafni Oromoodha. Oromummaan isaa immoo maaliin ibsama? Karaa Kuush jedhamuun, karaa Misir durii jedhamuun, Itoophiyaa durii. Fakkeenya maqaan seenaadha jenneetu maqaasaa jirra. Maqaan Itoophiyaa jedhamu bara 330 AD'tti maqaan Kuush jedhamu Itoophiyaatti jijjiirame jechuudha. Itoopsi warra Giriikitti jedhe jechuudha. Uummata gurraachaan Itoopsi jedhan. Izanaan uummata gurraachaan lolee uummata Kuushin lolee warra Nuubiyaa jedhuun isaan Meerootti gadi geessu. Kuush naannoo isaatti isaan lolaan ture Kuushuma Meerootti gaggeessanii Izanaan Kuushin lolee Kuushin yeroo mo'ate seenaa inni mo'ate kanaaf jecha warri kun Kuush ta'e. Kuush kun Itoophiyaa ta'e. Kun barreeffamee jira jechuudha. 330 AD'dha hanga 356 AD'tti yookaan dhaloota Kiristoos booda maqaan kun gara Itoopsi kan jedhutti jijjiirame. Dura Kuush jedhama jechuudha. Kuush irraa Itoopsi ta'e. Itoophiyaa kan ta'e namuma achi jirudha beeka. Izanaan namuma tokkodha yookaan immoo Kaaleeb nama lama nama sadii warri fagoo dhufanii jedhan. Isaanuma kana jijjiiranii maqaa fi lafaa wajjiniin uummata kanarraa fudhatanii jechuudha. Namaa fi lafarraa fudhatan. Filosoofii Oromoo baay'ee fudhatan. Lakkoofsa baraa fakkeenyaaf Oromoon lakkoofsa addunyaa kanarratti lakkoofsa isa argate. Akkamitti? Ennaa naannoo qarqara galaana Naayil yookaan galaana Abbayyaa kana jiraatu baddaan amma lafti nama keessattuu gaafa Afrikaa keessattuu Itoophiyaa lafa amma jedhamu kanarra hedduu diilalla ture. Bosona ture, cabbii ture, bineensa gurguddaa ture, maaltu ture, lakkoofsi uummataa immoo xiqqaadha. Kana hunda ofirraa ittisuu hin danda'u. Haala qilleensaa mijataan naannoo gammoojjii Abbayyaa kana jechuudha. Yeroo achi jiraatu immoo maaliin qota? Bishaan Abbayyaatiin qotata. Bishaan Abbayyaatiin kan qotu kana bishaan Abbayyaa waggaa waggaatti dhufa. Waggaa waggaatti roobaa, waggaa waggaatti dhufa. Kana eeguu keessatti lakkoofsa baraatti ce'e. Ogguu waggaa kan jennu amma ogguu
ogguu isa jedhutu waggaa ta'e. Fakkeenyaaf roobni yoo arfaasaa roobee abbayyaan dhaqee kan inni meeroo fi naannoo wanni kana qaqqabu yoo dafee roobe hagayya 16 yoo roobuu baateet baddaan Itoophiyaa ammaa kun turee roobe immoo fulbaana 21tti achi ga'a. Kana namoonni baay'een barreessaniif namoonni baay'een dubbataniif. Kanaafuu jidduu kanatti eeguudhaaf dhufee lafa kanattiin qotachuudhaaf amma hagayya irraa kaasanii adoolessa irraa kaasanii in eegu jechuudha. In eegu dhufaa laata jedhanii eegu jechuudha. Galaanni kun yoo guute isaaniif qonna isaanii qotatu naannoo afaan bishaanii sanarratti lafa gabbataa naannoo deltaa riijin jedhanii yookaan immoo lafa gabbataa naannoo sana jiru kana qotatu in eegu jechuudha. Amma inni dhufutti tulluu irratti muka hoomii dhaabanii tuulu gaafa inni achi ga'e itti qabsiisu hin ibsaa masqalli irree kanarraa dhufe jechuudha. Masqala gubuun irree gammachuu ibsachuudhaaf waan kana godhan. Hamma ji'a tokko hagayyaa hanga fulbaana 21tti hoomii kana tuulanii eeguu abbayyaan yeroo funyaan bishaanii dhufee isaan bira ga'e itti qabsiisu waan tuulaa turan kanatti jedhama. Hoomii maruu hoomiitti maruu itti naannessanii tuulanii ji'a tokko gaafa bishaan isaanii dhufe itti qabsiisu. Ibsaatifa inni fagoo jirus in argaa wayyaa barri geeddaramee bishaan nu dhufe hojiitti baane gammachuu ibsachuudhaaf godhu jechuudha. Kanaan bara lakkaa'uu fidan. Kana yeroo biraa bal'inaatti deebinee takka in ibsina hin jira. Saayintifikaalii akkatti isaan bira ga'an akkatti isaan dhaala akkaan. Maqaanarra nuti guyyaa 7 isaan targate amma faranjiin Monday, Sunday, Thursday, Friday maal jettu kun maqaadha. Maqaa urjiiti. Maqaa addeessati. Maqaa aduuti. Akkuma kana eessaa fuudhanillee uummata keenya dhaqee isaan irraa korroja. Fakkeenyaaf guyyaan 7 Oromoodha. Maqaa urjiiti. Urjii 6 fi barmaartu tokko bakkalcha tokko walitti dabala maqaa isaaniitti hiixattuu, facaatuu, rarraatuu, kamtuu, jimaata, sanbaata, dilbata maqaa urjiiti. Kana amma nama lubbuun jiru nama nu bira jiru jira nama lakkaa'u jira nama bara Oromoo lakkaa'u jira mana waggaa ayyaana Oromoo nutti mu jira mana keenya keessa jira mana koo keessa jira. Kana waan isatu dhaqee achi korrojee akkas godha. Fakkeenya Friday jechuun guyyaa ibiddaati. Wednesday jechuun guyyaa bubbeeti. Monday guyyaa addeessati. Sunday guyyaa aduuti. Faranjiin kana jedha. Oromoonis akkasumatti maqaa 7 tokko kana urjii 6 fi marmaartuu tokkoon morgaafatee jira. Hiixattuu wiixataa jedhamu malee hiixata, kibxata, rarraatu, kamtuu, ji'oomata, sanbaata, dilbata. Filosoofii Oromooti kun. Araboonni kana fudhatan gaama Baabiloon irraa dhufee bara lakkaa'uu ni jedhan. Baabiloon irraa dhufee warra Baabiloon urjii lakkaa'ee maqaa urjiitiin lakkoofsa guyyaa argate jedhameet isaanitti ittiin beekama. Amma Baabiloon wajjin Oromoon hariiroo qaba. Walitti dhufanii jiru, wal lolanii jiru. Warri Baabiloon, warri Mesopotaabiyaa ummata kaaba Afrikaa fi giddu galeessa baha Afrikaa kana karaa Yaman karaa warra Arabiyaa hariiroo qaban wajjin jiraataniiru. Fakkeenya uummanni Sumeeriyaa warri uummanni jedhamu amma midhaan asheeta jedha. Asheeta waan gaariidhaan shaggaa'edha. Good shaggaa'edha. Laalaa wanni isaanii galmee afaan isaanii. Kanaaf uummanni kunis uummanni Sumeeriyaa uummata Oromoo uummata gurraachatti baqatee wajjin jiraatee wajjin nyaatee wajjin dhugee jira. Asirraa drive godhanii jechuudha. Asirraa fudhatanii jechuudha. Lakkoofsi baraa waan shakkii hin qabne lakkoofsi baraa uummata Oromoo irraa fuudhame addunyaatti. Kana qorattoonni qorannus dubbannus yoo nama beeksifachuu miti nutumtuu haa beeknu. Nuttaafu annamaa. Nutumtuu haa beeknu annamaa akka hin taane beeka. Asumaa fuudhan warri Giriik asirraa fuudhanii uummata naannoo galaanaa kana Naayil kana jiraatu irraa fuudhanii Misiri irraa fuudhanii Nubiyaa irraa fuudhan. Kana har'a namni lubbuun jiru namni lakkoofsa Oromoo lakkaa'u jira. Abbaadhaa jedhamee ana biratti qeekoo keessa jecha abbaadhaa uummanni dhufee irraa tajaajilamu jechuudha. Guyyaa Oromoo guyyaa 27 maqaan takkaan beeka. Kan waa barreessuu hin beekne namni kun waan barreessu garuu sammuu isaatiin akaakayyuu abaabayyuu isaarraa dhaalee kan baatee jiru jira jechuudha. Kanaafuu filosoofii Oromooti kun falaasama saba kanaati. Kana hunda fudhatan. Kana lafa qofa miti. Sammuu isaas irraa fudhatan. Har'a immoo lafa abbaa isaa lafa haadha isaa irratti akkatti jiraachuu dhoowwanii otoo karaa deemu akka barbaadetti bakka barbaadetti akka ilmoo kuruphee itti taphatu jechuudha. Kanaafuu seenaa kana eenyu baasa? Eenyu waa baasu? Eenyu kan iddootti deebisu?
akkamitti iddoo itti adeebi'an jedhu uummanni Oromoo bakka jirutti wal mari'achuu waliin dubbachuutu irraa eegamaa jechuudha. Namni an baratuuf of gatuufi miti warri barattan. Warri baranne Piroofeesar, Dooktor, Injiinar jedhamtan barachuun of ganuufi miti beeka. Of ganaallee isaan haa jedhan. Of ganuudha namni tokko waan duubatti hafaadha waan Oromoo hunda afaan Oromoo itti duubatti hafaadha jechaa turan. Akka Oromootti uffachuun duubatti hafummaa, akka Oromootti dubbachuun duubatti hafummaa, akka dhaloota kanatu iddoo isaatti caattatee iddoo isaatti deeffachaa jira. Isa yuukaa wannoon meeqa otoo irra jiru jechuudha. Kanaafuu haa qorannee haa barreessinu, haa qorannu, haa dubbannu, haa barbaannu waan bade haa barbaannu waan bade barbaachata arga. Uummanni warra kaabaa jedhaman Agaazii fi Habashaa ofiin jedhan kun uummata kana deebi'anii qorachuu qabu isaanis seenaa isaa qorachuu qabu. Fakkeenyaaf yoodiiti isaan jedhan kun jalqaba tarkaanfii ishii waldibbaarraa kaafte waldibbaa gadaam isaa nama jedhan kana. Mirir haala hamaadhaan achitti ani ishiin tarkaanfii fudhatte jechuudha. Maaliif iddoon sun iddoo seenaa Oromoo ture. Tarigaa waan achirratti isaan dhiibee jira jechuudha yeroo sana wanti qoratamee wanti dhaga'amin jecha. Lafti sun ammallee kabajameet lafa biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessa magariin akkasiin jiru. Bosonni isaa akka jirutti akka uumametti akka gaafa dhalootaatti jira jechuudha. Iddoo sanatti ishiin tarkaanfii kan jalqabde gabbuutee jechuudha. Kan Aksum irraa dhaqxee naannoo sanarraa dhaqxee. Kanaaf bakka Teediroosiin itti dhalate qooraa jedhanii waamu. Qooradha. Qooraa lafa gogaa tulluu gubbaa tulluu qooraa kunoo naannoo Amboo jira maqaan akkasii. Qooraan hin beekamu uummanni keenya jechuudha. Maqaa kana Oromoo keessaa dhaaluun isaanii jechuudha. Isaanumti mataan isaanii jarumti kun mataan isaanii yoo achi qoratan fakkeenyaaf haati Teediroos maqaan ishii uumeedha. Uumee maaruuti maqaan ishii. Alixaash moo maal jedhaniiti yakku waan adda addaatiin jechaadha. Kanaafuu hin qoratamne hin dubbatamne biyyi kunuu seenaa hin qabdu. Yaa Oromoon wajjin seenaa mataa ishii gatte waan ta'eef akkuma Oromoon jibbitetti seenaa saba kanaa jibbitee gattee jirti. Oromoon immoo kallattii tokko qofaanii miti wanni tokko kan sirreeffamu. Karaa baay'eedhaan sirreeffamu. Kana sirreessuudhaaf eegumsa isa barbaachisa. Beekumsa isa barbaachisaa jedha. Hirree isa barbaachisa. Akkanatti akkanaan itti odeessu kanaan deebi'ee iddootti hin dhufu. Kanaafuu uummanni kun ani kaayyoon kiyya. Dhaloonni kun akka of hin tuffanne ati saba guddaadha, ati saba bal'aadha. Abbaa amantiin addunyaa lafa kanaa maddee akaakilee abbaa keetti maddisiisee filosoofii addunyaa akaakilee abaabilee kee qaccee kee maddisiisee lafa amma irratti karaa baatu karaa galtu kan kun lafa abbootii akaakottii keetii ture. Kanaaf bariidhaan kaayyoon kiyya. Abbaan baruu barbaade yoo bare hamma humna kiyya amma natti mul'ata. Kanaadhaan anaan jechaatee jiru. Akeekni galmi viidiyoo hojjechuu kiyyaas kanaa jechuudha. Bari ati of hin tuffatini. Lafa bal'aa kanarratti Afrikaa guutuu fiixee Tuniiziyaatii amma Keep Taawunitti Senegaaliin irraa amma Kaartumii fi amma Juubaatti kana jidduutti wanni hafeen jiru akaakilee abaabilee lafee abbeetii akeekitti keessa jira. Wanti itti alagoomtee seenaa namni sarara lama barreesse namni mataa gadi qabatu hin jiru. Kuni mataa kaleessas warra keenyas gadi hin qabachiifne. Nama gaddisiisu gaa. Har'aas barreessaa jiru jechuudha. Akkuma viidiyoo jalqabaa irratti isin kaafne magaalaa Finfinnee magaalaa anii fi abbaan kiyya umuriin hin beeknu jechuudha. Finfinneen eega uumamte waggaa 150. Kanatu seenaa ta'ee namni irratti wallaalamee dhoksuudhaaf jecha. Warra ijaan argee nutti warra ijaan argee keessatti argee maal akka ta'anii akkana ta'an nutti madhiiru bara. Abbaan fedhe dhoksuu hin danda'u bara. Maal ta'anii akka akkana ta'an nutti madhii du'ani bara warri du'e. Akaakayyuun keenya baabayyuun keenya akkana ta'anii dabarsee du'e bara. Har'a wanti abbaan tokko ololumaan shaaru hin jiru jechuudha. Lafarra jira waan ta'eef. Inni guddaan akka waan akkasii deebi'amee hojjetamne gochuudha. Yoo beekumsa barbaachise, yoo jabeenya barbaachise, yoo intellectuality qabna namni jedhu waan fokkisaa gaafa sana saba Oromoo irratti hojjetame hojjechuu dhiisuudha. Ittiin Oromoon fayyifamu, waan Oromoon ittiin fayyu malee dabalanii waan akkas fakkaatu hojjechuudhaan Oromoon biyya kanaaf abbaa ta'a, haadha ta'a, akaakayyuu ta'a, abaabayyuu ta'a jedhanii jechuun homaa keessa hin jiru. Kanaafuu uummanni keenya xiqqaa guddattu jabaatee seenaa isaa qorachuu, seenaa isaa irratti xiyyeeffachuu. Seenaan waan jalqabaati. Seenaa keessirraa fudhannaan kun hundi rakkoon kun hundi dhufe jechuudha. Nama wajjin lafa nurraa fudhata. Namoonni tokko Oromoon Itoophiyaa keessa hobbaasaa, Itoophiyaa keessa dhiibaa, Itoophiyaa dhiibe Oromoo bitan Itoophiyaa irraa hobbaase. Itoophiyaa namatu irraa dhiibbate. Akkamitti waan baay'ee gochuudha. Kana dura viidiyoo waan hamaa irratti hojjechuudha irraa dhiibbate. Irraa yoo ofuun dhiibne inni akka dhiibametti jechuudha. Maaliif hin beekaa lafa isaati, qe'ee isaati, biyya isaati hin beeka jechuudha. Namaatu samiidhe malee lafichi akka samiine hin beeka sabni kun jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti uummanni keenya jabaannee
seenaa kana qorachuudhaanis dubbisuudhaanis dabarsuudhaanis haa hojjennu. Karaa biraatiin lafoonni amma naannoo amma maqaa dhoofnu kanatti jirani waan barreeffamaan ragaadhaan ta'anii jiraniif shakkii hin qabu. Lafarra jira wantoota dhokatan hedduunis gadi bahuu waan danda'aniif kanaaf falli isaa qorachuudha. Warri nuti amma waan barbaadnu hin qabnu karaa maqaa kiyya waan an barbaadu shakkii natti dhufe waan an achi keessa ijoollee Oromoo ture iddoo sana Oromoo ture jedhu hin qabu. Dubbiseera argeera amman xiinxaleera jechuudha. Garuu akka nama tokkootti immoo namni tokko immoo waan godhu hin qabu. Akka kitaabattis hamma humna keenya ittuma xaaraatti jirra jechuudha. Kanaafuu akkana fakkaata. Seenaan Oromoo hin dhokate hin awwaallame baay'atee guddatee awwaallamee baduu dide malee waggaa 2000 seenaan lafa kanarra turuu hin jiru jechuudha. Waggaa 2000 ol ture 2000 wayi ture eeguma qabatamaan irratti hojjetamuudha ka'e eeguma eenyu Aragaawii maaloo lakkoofne warri Giriik irraa ergamanii to seenaa fi afaan Oromoo jijjiiruudhaan seeraa na'u jedhan baasanii hanga har'aatti waggaa 2000 ol darbe. Uummanni waggaa 2000 ofiitti seen jiru uummata Oromoo malee uummata ajaa'ibaati kun uummata ajaa'ibaa uummata sila addunyaa irratti waa'een isaatu jiiniin isaatu akka qorichaatti fuudhamee qoratamuun qabudha. Uummanni bade baay'ee jira rakkoon amma kanaa otoo irra hin gahin uummata baay'ee bade addunyaarra. Fakkeenyaaf akka reendi Indiyaa warri jedhan warra Ameerikaa lafti isaanii amma Ameerikaa taatee hin jiran. Baay'eedha isaan namoonni rakkoon Oromoo gadi irra ga'ee ta'u badan sabni bade hedduudha addunyaa irratti. Uummata akka kanaa manuma taa'aniitu manuma buna danfifachaa namni arraba fiixeedhaan tuffatee haasa'u kun akkitti jijjiiramu mala qabaachuu qabaa. Malli isaa immoo tokko seenaa ofii beekuudhaan seenaa sana deebisuudhaa fi fala seenaa sana ittiin deebisan barbaadudha. Egaa kanadha. Viidiyoo gabaabduu kanaan kana isinii dabarsuu barbaade. Waan na hordoftanii waan na dhaggeeffataniif galatooma ulfaadha. Viidiyoon kun immoo amma danda'ametti nama bira akka ga'u facaasa walii daddabarsa. Yaada fi yaadannoo keessan immoo nuu barreessuu hin dagatina. Yaada fi yaadannoo keessan guyyaa tokko walitti qabnee maqaadhaan dubbisnee waan jettanii fi waan gaafattaniif deebii keessan amma humna keenya amma beekumsa keenya isinii deebisna. Amma yoonatti gaafiin gaafatame yoo ta'u wanta galateeffannaan alatti gaafiin akkanaan waan akkanaa dogoggortee akkana jettee hin jedhee homtuu hin jiru jechuudha. Tarii maqaan orma jedhu alagaadhaayii an jedhee gaafatee jira jechuudha. Ormi alagaa miti. Uummanni walloo ammayyuu Oromoo jechuun Oromoo ofiin hin jedhu orma ofiin jedha. Orma ta'an an jedhee fi irraa Oromuma ta'an jechuu kiyya karaa biraatiin jechuudha. Annan beeka naannoo wallootti maqaan raayyattii fi wallootti orma jechuun Oromoo jechuudha. Ormuu qulqulluu jechuudha. Ormuu jechuun immoo eegni isaa qulqulluu nama qulqulluu jechuudha. Waan makaa hin qabne jechuudha. Kanaafuu namni akkasitti gaafatee sun sirrumaa ormuun Oromoo har'aati jechuudha. Oromoo hin har'a jedhamuyyuu maqaan orma jedhu sanarraa dhufeeti. Waan baay'een hin qoratamne garuu Oromoo jechuun maqaa alagoome jechuu miti. Orma naannoo giddu galeessaa fi amma Oromiyaa bal'aa irratti orma jechuun amma akka waan alagaa attaa fudhatamu malee ani orma jechuun ani Oromoodha jechuudha. Ani Oromoodha jechuudha. Ani Boorana. Oromoo hundi Boorana. Oromoo hundi Ormaa jedha akkas. Booran amma akka gosti tokkichi Booran hin jiru. Oromoon guutuun walumattuu Boorana ofiin jedha walii galatti jalqabatte jechuudha. Kanaafuu kana hundarrattuu viidiyoo yaada fi yaadannoo akkanaas yeroo bal'aatti qabannee tokko tokkoon irratti dubbannaa humna keenya. Kanaaf galatooma isaa irraatii fi facaasuun hin dagatin asiin jenna nagaatti.